Ashama arkafuune daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtan isin haadha qabu egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeessi har'aa kan yeroo ammaa kana miidiyaa irra deemaa jiru irraa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Hamma xumura qophii kiyyaatti na waliin turaan affeerraa kooti Unready Adam Tube namoonni chaanaalii kiyya faarii taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeessiin keenya jalqaba muummichi ministeera hin jedhamu mootummaan Itoophiyaadha Abiy Ahmed guyyaa har'aa gama Turkiitti imalan. Sababni imala Turkii kana maali kan jedhu icciitii tokko bahamaa jira. Isarraa kan dubbannu ta'a. Akkasumas immoo gabaasa har'a ganama isiniif dhiyeesse irratti lolaan Finfinneetti guyyaa kaleessaa ta'ame yookaan rooba hamaa roobeen hanga ammaatti lubbuun nama 12 olii darbuu fi namoonni 9 awwaalamutu dhagahame jechuudha. Kana qofa miti odeessii biraa hedduutu isiniif dhiyaata waa'ee hiriirarrallee dhumarratti xiqqoo isiniif tuttuqa. Amma xumuraatti na hordofaan affeerraa kooti. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya Abiy Ahmed guyyaa har'aa ajandaa guddaa ta'e miidiyaa kanarra deemaa jira. Ajandaa sababni ta'eef waa lamaa fi inni tokko dhimma hojiitiif gama Turkiitti yookaan mootummaa Erdogaanitti simatame. Inni tokko immoo kan jedhu kan namni jedhurra haasofne xiinxala keenyatti deebina. Inni biraa Abiy Ahmed baqachuudhaaf haala mijeeffachaa jira kan jedhus jira. Akkasumas immoo inni biraa mootu sababa naannolee ollaa isaa jiran warra akka Eertiraa, Keeniyaa, Suudaan fi Soomaaliyaa dabalatee michummaan isaa waan laaffifateef iddoo suuraan itti ka'u dhabamee yookaan iddoon itti bashannanu waan dhabameef bakka san deeme jedhamaa jira. Dhugaa jiru mootu kan waliif himnu yoo ta'e dhugaadha. Yoo ilaalle sirriitti gadi qabnee michoomni olloota hojii qabu baay'ee dhiphatee jira. Sababni isaa Suudaan wajjin michuu gaarii ture. Dhiheenya kana wal dhabdee daangaa fakkeessuudhaan akka malee wal haleelaa turanii araarama hunda didanii achumaan dhiise. Keeniyaalleen akkasuma daangaa irratti wal dhabdeen tokko uumamee waliigaltee tokko illee wal faallessanii dhabame. Isaayyaas Afeworqillee akkuma beekamutti waraana isaa Shaabiyaa amma dura naannoo Tigraayitti ergaa ture haala hamaadhaan harkaa haleellamee waan jedheef itti gaafatama waan kanaa fudhachuu duratti wal mormilleen jiraachuu baatu wal shakkiin uumamee ture. Kanaaf inni ummata Itoophiyaa qofa osoo hin taane ollaa isaa wajjilleen haala baay'ee jabaa ta'een diinomee jira namichi kun jechuudha. Ameerikaa wajjin diinomeera, gamtaalee Awurooppaa wajjin diinomee jira. Carraan inni filate tokkochi Turkiin namoota faallaa jara kanaan deeman kan isa jalqabaa waan taateef michoomuu ni barbaadde jechuudha. Turkiin namoota Ameerikaan jibbituun jaallatti. Maaliif Ameerikaa wal jaalalan qabani? Akkasuma namoota Awurooppaalleen wal jibban hin jaalatti. Turkiin faallaa jara kana hundaa deemti humna jabaa waan qabduuf. Haa ta'uti humni Turkii kuni abdii isatti horaa kan jedhu yoo laalle Turkiin yeroo kamiyyuu lola keessa kan seentu waa'ee amantiitiin yoo hin taanetti waa'ee siyaasatiif biyya tokko seentee gargaarsa tasallee akkam goone jala sararee anatu isiniif himaa jechuudha. Haqa jirutu kana. Turkiin keessayyuu waa'ee musliimoota addunyaa kanarra jeneriitii irratti yoo rakkinni wayii ka'e dursa kan dhaabbateetiin waan san waasii yookaan itti gaafatamummaa fudhatu isaanii ammatti waa'een amantii Itoophiyaa keessa hin jiru. Mootummaan kun dhugumatti siyaasa osoo hin taane kan deeme bashannanaaf yookaan haala mijeeffachuuf yoo ta'e malee tasallee Turkiin waraana ofii Itoophiyaatti feetee wayyaanee abawoo dhoofti wanni jedhamu sun holola hin danda'amullee hin yaaddamullee. Gadi deebitee biyyoota xiqqoof hin dhaabattu Turkiin. Turkiin biyyoota gurguddate biyyoota humni isiidhaa olii biyyoota humni isiitti madaalu waliin wal morkiti malee tana biyya ganda barganda keessa jiraataa jiran Itoophiyaan ganda argitee yoo jedhan dhaamuu dandeessu. So hin fakkaatu jechuudha. Namichi kun haala achitti mijeeffataa jiranas fakkaate maaliif biyyoota Ameerikaan hin taqabbaltuu hin bade jedhee biyyoonni Awurooppaa akkuma isin argitan san maaqabii irra keessatti carraan inni qabu Turkii fi Dubaay yoo ta'ellee Dubaayitti immoo mana madaam dalage malee dalagallee hin jiru. So haalli amma jiru isa kana jechuudha. Abiyyi ajandaa guddaa waa ta'e gaafa Abiyyi biyya sanii deemu immoo rakkoo baay'eetu waan isin ajaa'ibu keessa. Sodaan guddaan nuti qabnu namichi kun gaafa gurdhaqu badii dalaga waa balleessa waa ergama wayii kennee ofii deema. Yoo akkati isaa rakkoon biyya san keessatti uumame chittaafuu fi beektan waan kana wanni inni godhu. So rabbichitti isaa hambisu innuyyuu haaluma mijeeffachuu deeme iddoo suuraa itti ka'u. Suuraan naaf faqee namicha suuraa ka'u hin jiru kaa bootan Eertiraallee harkaa cufattee biyyi daangaa hundi harkaa cufattee silaa biyya keessatti hin danda'amu. Amma suuraa babbareedaa achitti ka'ee nuu erga abdii qabna. So haalli jiru kana fakkaata. Isa biraatti yoo deebine
yeroo ammaa kanatti biyyi teenya sun wantoota hedduun waan duubatti harkifata qabduuf lolaan ummata fixaa jira. Osoo akka biyya alaa kana ta'e lolaan sin tuqu. Biyya alaa kanatti amma bishaan bakka deemuun qabu. Garuu akkasumatti roobni fedhe yoo roobe hin tara. Maaliif iddoo mijataa ta'e dindila lafa jala baay'ee ta'e waan qabaniif bishaan gubbarra yaa'u jechuudha. Nama bakka boolla qotameef kana jala yaa. Itoophiyaatti wantoonni akkasii waan hin jirreef magaalonni biyya siyaasaan guutamte qofa waan ta'eef biyya guddina hin qabne waan ta'eef lolaan mana namaatti seenu hanga ammaatti lubbuun nama 12 kan du'e argamee 9 awwaalamee jira. Isaan keessaa ammas namoonni hedduu as buuteen kadhabame reef isaanii barbaadamaa jira. Biyyattiin waa hedduun miidhamaa jirti jechuudha. Maaliif nama qofa birabbitti dallane maaliif jaalalatu hin jiru biyya san keessa xiqqaa guddaan sababa siyaasaa wal jibbe mootummaan uummata wal nyaachisee wal jibbisiise abiyyi seenan inni dalagee yoo jiraate gaariin inni dalagee yoo jiraate biyya Itoophiyaa tana diigee jira. Gaariidha war kunummaan maaliif biyya duraa takkaa miti biyya giddii walitti hidhanii osoo namni waliin feene walitti ijaaramte inni qajeelan addaan diigee jira. Haa inni jiru immoo isa kana. Hin diine yoo jette natti dubbadhu. Kutaan Itoophiyaa namni wal jaalatu tokkochi hin jiru. Sinii galee maaliif walitti nu nyaachisee jira kaa. Walitti nu kaasee jira akka lammata walitti araaramnetti illee walitti nu fichisiisee jechuudha. Badiin abiyyi hojjetu hundi badiin rabbirallee dhufe sumarratti lakkaa'ama. Maaliif isarra lakkaa'ama? Maddi isa kaa. Sababni isa waan kana argite osoo biyya misoomsuu danda'e osoo wanta adda addaa gochuu danda'e namni qilee keessa jiraatee bishaan achitti hin nyaatu. Sinii galee kun dandeettii inni misoomsuu dadhabuutirraa kan ka'e jechuudha. Hojiin inni beeku maal inni suuraa ka'uu hiriira yaammatee na deeggaraa jechuu buchilloota isaa yookaan kaadiroota isaa namatti gad ergee kaadiroonni isaa miidiyaa kanarraa maalii makalaakayaan akkas godhee injifatee jira gootichi raayyaa ittisa biyyaa gootichi ma jedha gootichi isaa achi kadhee mun argine achitti dhabamuu isaa malee gootichi inni guyyarraa faarsu kun waaqa taraa fi lafa taraa isaa namni tokkoon argu gaafa inni tarallee narraa tareen jedhu kama biraatti fidu sunillee mata argite qabatamni jiru isa kana mee waa'ee woboo gaafa dubbanne baay'oo mee laala gara Gujii kanatti keessattuu Wallagga caalaa amma Gujiitti jabaatan magaalaa guututti haala ajaa'ibsiisaa ta'een gorsa hawaasaa kennaa jiran isumaayyuu bulchaan godina Gujiidha hin waakkate BBC afaan Oromootti raggaa'eef deebii godhanii fi hin jirtu woboon magaalaa seentee jedha. Viidiyoon kalaalaa jiru kan ija nu qabee namichi dirqama achi jiraatu qabna amanuudhaaf. Kaadireen hangana hunda kijibaa fi sobaan dachii guutte. Waan isin ajaa'iburraa hojii kaadiree keessaa waan isin himu tokko jira. Osoo mootummaan kun kan kufu taate mootummaa dhufusan illee akkanumatti kaadiree ta'anii hojjetanii bara. Ammootu qabxii itti qabaa jiran hundiif nu warri Giriisaan biyya alaa jiru kun guyyaa bilisoomne waan galluuf qabxii itti qabaa jirra warra ammaa balleessu kana giseessan jijjiiramuu hin danda'amu hundiif nu kaanu. Kana isiniin jedha egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoon gaggabaaboon har'aaf isiniif qabu isa akka kanaati. Odeeffannoo biraatiin walitti deebina. Unready Adam TV namoonni chaanaalii keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa viidiyoo keenya immoo like gochuun irraa fatina turtii gaarii naaf qabaadha. Ciao.